Hello guys, bagana gaan deebitanii jechaa guyyaa irraas immoo airdropii baayyee amanamaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Akkuma beektan airdropii garaagaraa karaa telegiraamiitiin hojjechaa turre. Airdropoonni ammoo telegiraamii irraa ammoo karaa websaayitii fi akkasumas appilikeeshinii gurguddaatti dabraa jira. Kanaaf guyyaa irraa ammoo baayyee amanamaa kan ta'ee fi akkasumas baay'ee kana keessatti liistii kan ta'u akkaataa itti fayyadama isaa wal duraa duubaa fi akkasumas itti airdrop guyyaa irraa tartiibaan waan inni isin himuuf obsaan viidiyoo kana hanga dhumaa akka daawwattan isin affeereera. Gara viidiyoo jalqaba irratti maal goona Play Store keenya ni seenna. Namoonni bilbila Android fayyadamtan Play Store keessanii seentanii warri iPhone fayyadamtanis gadhiifamee jiru waan ta'eef Play Store irratti kanaafuu kallattumaan Play Store seentanii dabarfachuu ni dandeessanii. An fakkeenyaaf bilbilli kiyyaa Android waan ta'eef Play Store hin fayyadama. Kanaafuu jalqaba irratti haala kanaan ni seenaa. Haala kanaan gaafa seentan haala kanaan isinii fida. Itti aansuudhaan maal gootan iddoo search joo kana ni filattanii sana booda gubbaa kanatti maal gootanii barreessitan Ari Wallet settanii Ari Wallet ittanii haala kanaan search ni gootanii gaafa search gootan kallattumaan appilikeeshinii jalqaba irratti haala kanaan isin dhufa. Kun akkuma agartan Ari Wallet isa jiru kana appilikeeshiniin kun akka walletii yookaan ammoo boorsaa kiriptooti. Kiriptoo mataa isaa qaba waan ta'eef baay'ee filatamaadha. Fakkeenyaaf gad deemtanii reetii isaa gaafa ilaaltan gaas namoonni baay'ee jaallatanii jiru. Appichi roodmaappii mataa isaa qaba. Roodmaappii fi kanneen kana fakkaatan ilaalla. Akkasumas aappii kana keessatti iccitii guddoo waan qabuuf obsaan hanga dhumaa akka daawwattan isin affeereera jalqaba irratti jechuudha. Akkamitti boodasii akka fudhattan akkamitti ammoo walletii kana adreessaa fi waan hunda akkamitti akka argatanii fi akkasumas kiriptoos keessaa iddoo biraatti namaaf dabarsuu fi akkasumas namarraa dabarfachuu akkamitti akka dandeessan karaa salphaan isin agarsiisa. Jalqaba irratti gaafa barattan haala kanaan daawunlood ni godhatanii fakkeenyaaf aan bilbila kiyya irratti daawunlood godhadhee waan hin jiruuf kallattumaan maaliin godhaa isa oppiin jiru kana ni seenaa jechuudha. Amma maal goonaa akkaawuntii keenya ni banannaa jechuudha. Jalqaba irratti wantoota lama haala kanaan isinii fida. Jalqaba irratti testneetii fi akkasumas mainnet coming soon nun jaa. Fakkeenyaaf testneetiin ammoo isa amma fayyadamuu dandeenyudha. Mainnetiin ammoo gaafa inni coiniin kun liistii ta'u CEX yookaan ammoo Central Exchange keessatti gaafa inni liistii ta'udha jechuudha. Amma nuti isa jalqabaa ni filannaa isa testnet yoo kana ni filannaa. Sana booda kallattumaan akkaawuntii keenya akka kireet godhannu nu ajaja jechuudha. Isin maal gootan akkaawuntii guyyaa irraa haaraa bananna waan ta'eef kanaafuu isa sign up jiru gama jalaa irratti argamu kana ni filannaa. Sana booda haala kanaan wantoota isteeppiiwwan sadii nu fida jechuudha. Step 1, Step 2, Step 3 jee gubbaa kanarratti nu fida. Kanaafuu isteeppii kana sirriitti hordofnee balachuu qabna jechuudha. Jalqaba irratti maal goonaa isa I agree joo kana gubbaa kanatti akkuma agartan raayitii mallattoo raayitii xixiqqoo sana itti goona. Gaafa nuti lamaan itti goonu gubbaa kanarratti mallattoo raayitii nu fida. Sana booda isa next joo ni filanna. Amma haala kanaan informationii keenya nu gaafata. Jalqaba irratti wanti nu gaafatu immoo imeelii keenya kallattumaan ni guunna. Fakkeenyaaf imeelii asirratti guutan gonkumaa irraanfachuu hin qabdanii. Amma fakkeenyaaf jalqaba irratti haala kanaan ni guuta. Itti aansuudhaan isa paaswordii joo kana immoo paaswordii xiyya ni guuta jechuudha. Paaswordiin asitti guutan seera jalaa kana guutuu qaba. Fakkeenyaaf between 8 to 32 character kan jiru hanga 8 irraa eegalee hanga 32tti jidduu sanatti itti guutuu dandeessan malee isaa gadi itti guunnaan accept isin godha jechuudha. Inni itti aanu immoo at least waan low character qubee xiqqaa itti fayyadamu qabdanii akkasumas upper case fayyadamu qabdan qubee gurguddaa wal keessa maktanii at least waan number lakkoofsa tokko yoo xiqqaate fayyadamu qabdan. Kanaafuu itti aansee amma at least waan special symbol mallattoolee special kana keessaa fakkeenyaaf mallattoo raajeffannoo hashtag fi dollar kana keessaa tokkotti fayyadamtan jechuudha. Steepii kana hordoftanii sirrii guutan. Fakkeenyaaf anniin guutaa. Fakkeenyaaf akkuma agartan an haala kanaan guuteetiin jira. Wantoota hundeef keessatti qaba jechuudha. Paaswordiin xiyya takka hanga 8 olii akkasumas qubee xiqqaa of keessaa qabdi. Qubee guddaa of keessaa qabdi lakkoofsaas itti makeetiin jira akkasumas mallattoo simboolii sanatti makeetiin jira jechuudha. Itti aansee maal goonaa isa itti aanus akkasumas confirm password isa joo kana ni filanna. Sana booda maal goonaa confirm password kan joo kana passwordii jalqaba guutan sanattis nama guutan jechuudha osoo hin dogoggorre. Fakkeenyaaf an guutee isin agarsiisa. Haala kanaan guuteetiin jira yoo passwordii teessan dogoggortan mallattoo ijaa kana banantanii ilaaluu ni dandeessan akka wal fakkaatu karaa salphaadhaan. Inni itti aanu immoo referal codeidha. Amma wanti guddaan iddoo kana jechuudha. Referal codein baay'ee murteessaadha. Coinii kana yookaan ammoo tookiin kana 50 ni argattan jechuudha. Eessa argattan description isiniif kaatin jira. Koodii isa jiru referal code isa jiru koppii godhatanii fakkeenyaaf iddoo sanatti qaqqabuudhaan paste ni gootanii fakkeenyaaf haala kanaan ni gootanii warri ammoo asirraa barreeffachuu barbaadan yoo isin dararate 67 90 takka 93 B51C63 effettanii haala kanaan iddoo referal code kanatti ni guuttanii jechuudha. Amma steepii takka bichaan dhufee steepii hunda xumurra jira. Akkuma agartan iddoo email verification jiru kana akkuma agartan isa kana ni filattan guys. Iddoo kana yeroo filattan you want to send verification code koodiin akka asitti si ergamu feetaa isin jaa sana booda isaa okay jiru kana ni filattanii haala kanaan dura captcha isiniif fida. Sana booda asirratti maal gootan captcha barreeffama as gubbaatti argamu kana isa enter code abaaf jiru kana ni guutanii fakkeenyaaf qubeen hundi gurguddaadha BB Z SC
L baayyee laafaadha isa kana okay ni gootu sana booda captcha erga fudhattan booda verification code has been sent to email keetti siif ergamee jira jaa amma iddoo kanatti ni guutaa jechuudha amma isa harkattaa as keessaa ba'uudhaan email kee ni seenta waaw akkuma agartan fakkeenyaaf email kiyya ni seenaa email kiyya keessatti AriChain kan jiru haala kanaan naaf fida sana booda jala kanatti akkuma agartan koodiin naaf dhuftee jirti koodii kana copy ni godha sana booda karaa salphaadhaan deemee iddoo inni na gaafatutti please enter 6 digit code ka jiru kana iddoo kanatti paste ni godha sirriitti isteeppii hordofaadha haala kanaan koodii kanaas itti guuteetiin jira jechuudha amma karaa salphaadhaan waa hunda xumureetiin jira isteeppii jechuudha amma gad deemee iddoo next jiru kana ni filadha karaa salphaan iddoo next yeroon filadhu kallattumaan waa hunda information kiyya sirriitti guuteetiin jira amma mazagabadheetiin jira jechuudha akkuma agartan completed sign up isa jiru naaf jira sana booda amma master key naaf jechuudha guys master key kana maal gootan copy ni godhatan kun akkuma agartan isa kana copy ni godhatanii isa kana copy gaafa godhatan ammoo karaa salphaadhaan isa kaa'attanii bakka takkatti ni jabeeffattanii jechuudha sirriitti hubadhaadha sana booda erga save godhachuu keessan mirkaneeffattanii maal gootan isa okay jiru kana ni filattu waaw akkuma agartan daily isiniif kannaa jechuudha amma karaa salphaadhaan keessa seennee jira sana booda karaa salphaadhaan cheekiin isa jiru kan filannaa daily seentanii kudhan fudhachuu hin dagatinadha aarii tokkiin kana jechuudha karaa salphaadhaan waaw you have earned 10 naan jee jira sana booda baakniin godha amma akkuma agartan koiniin tiyya gubbaa kanarratti 60 jechuudha karaa salphaadhaan maaliif namoonni isteeppii kana hordoftanii koiniin teessan 50 isiniif kanneen immoo baga gammaddan komentii irratti nabeessuu hin dagatinadha namoonni referal code fayyadamtan karaa salphaadhaan haala kanaan koinii tana 50 ni fudhattanii jechuudha amma wanti isin gootan application kana guyyuu seentanii sa'aatii 24 booda koinii kana walitti qabachuu qofa wanti takka isin barbaachisu gubbaa kanatti akkuma agartan send receive fi akkasumas transaction inni jira fakkeenyaaf receive isa jiru ammoo koinii namarraa dabarfachuu barbaadan akkasumas send namaa godhuu yoo barbaadanii fi akkasumas transaction ammoo haala kanaan isiniif fida yeroo gabaabatti koiniin kun list waan ta'uuf karaa salphaadhaan sirriitti jabaadhaa hojjedhaan isiniin jaa step maan amma isin garsiise kanaan nama biraatis fayyaduudhaan isinis referal link keessan fayyadamtanii namaaf ergitanii itti fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha guys applicationii baay'ee amanamaadha yeroo gabaabatti ammoo akkamitti gara maallaqatti akka jijjiirru kan waliin ilaalu ta'a obsaan appii kana itti jabaadhaan isiniin jaa chaanala kana faayidoo taatan ammoo like godhuun akkasumas subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinadha chaanalii kana keessatti hojiilee online garaagaraa karaa salphaan haala kanaan kan isiniif hin ta'a yaadas ta'ee gaaffiis yoo qabaattan ammoo karaa komentii nu beeksisuu hin dagatinadha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura